Ahmet. Abdur. No, Kenya. Sitakka. Undum tikesel. Waamicha hawaasaa Yorkshire. Dhaggeessanii sagantaa qophaa'e kanarratti dorgommii ispoortii bara 2014 irratti argamuu danda'u keessanii fi maqaa kootiif maqaa hawaasaa Oromoo Yorkshire baga nagaan dhuftaniin jedha. Waaqi guddaan, waaqi gurraachi kan arginuuf kan hin argine ka uume. Guyyaa har'aa guyyaa nagaa nuuf haa godhu. Amiin. Warra taphatuuf, warra wal dorgomu, warra ilaalu, waaqi nagaa na eegu. Amiin. Akka irratti wal argine gaaf tokko sabni Oromoo biyya isaa bilisummaa isaa argatee tokkummaa isaatiin akka wal argee gammachuun itti qabaannu kan akka qabaatu ittiin haga waaqi guddaan. Amiin. Waan taphataniif, waan gootan keessatti kan injifateef kan injifatames gammachuutiin biyya abbaa isaatti deebi'ee akka galu hawwiitu. Amiin. Sagantaa qophaa'e kanarraa kan nagaatiif kan jabinaa ka hunduma keenyaaf haa ta'u jedhee namni kun akka banamuuf ayyamee jira. Rabbii jalqabaa odaa fi sibiilti ta'addanatti saboota kudha lamaan deemne. Isa gara sibiisa sirriitti taphannaa jarri kun kudha lamatti gadhiisanii bahu yaa.